Gaarii fi hojii gaariitu ture. Garuu kun tasa xalaa arge kaleessana ergamee kalirraa jalqabee akka hojiirraa geggeeffame ibsa. Kana kaasuutuma yoo isaan waan kanarratti sababni kana jedhan achirratti dhaabbanni haasa'uu dandeenya. Ammaaf garuu ani haasawa tokko malee waan muka keessatti yookiin dudda duubaan isaan mana isaaniitti haasawaniif godhaniif gaman ani hin beeku. Anaa wajji garuu sekondii takkaafillee wanti ta'e hin jiru. Kanaafuu erga kaleessaatis inni hojiin seenne? Haga kalee hojiirra ture guyyaa za'a booda xalaa arge. Kalirraa jedha xalaa waan ta'eefani kalee dafee odoonni ganamaan dhufe guyyaa guutuu dhiisa ture. Garuu immoo guyyaa guutuu kalee hojjadhe har'uma jechuudha. Murtee kana eegaa turtanisin? Eegaa ture. Waa lamaaf eegaa ture. Tokko akkaataa isaan hojii mootummaatiif hojii paartiitti hojjetan amantaa paartii kennaatis dhuunfaa kiyyaatiinis faallaadha. Nuti paartiin suduudhaan tajaajila hojii mootummaa guyyaa keessa seenuu qabaa jenneen amannu. Isaan immoo suduudhaan paartiitu guyyaa nama ramadee kakaasuu nama ofii hojjechiistuu isin gaafatanii yaada surraan fudhatanii paartii isaaniitu xalaa maxaraphee irratti argaa oolta malee yaada itti kennitu hin jiru, wanta itti beektu hin jiru yoo ka'uufillee namni beektu hin jiru. Lammaffaa caasaan hojii kanatti hojjetan caasaasiin to'atamuu miti paartiidhaaf itti gaafatamni isaa karaa maddu kakaasu ka jalaallee jechuudha. Tokko kana lammaffaa sababa ramaddii kiyyaatu booda yoo hubadhu polotikaa hawachuudhaa fi akka jarmaatitti ofitti nama galchuudhaa xiqqoo ilaalcha keessa galfatee na fakkaata. Kanaaf wantoonni kun walitti bu'iinsa akkasii uumuu malaa ka jedhu qabaachaa ture akka jarmaatittis ilaalaa turre eegaa ture jechuun hin danda'ama sababoota kanaaf. Garuu immoo dhaabni keessan ODP waliin hojjechuudhaaf waliigaltee qabaami? Waliigaltee yaadaa malee waliigaltee addaa mallatteessin hin qabnu. Rakkoo kana keessa haga ce'umsaa kanatti wal gargaarree keessa haa baanu haasawa jedhu goone. Tokko ce'umsa kana utubuudha, lammatammoo haala mijaa'e kana keessa fayyadamuudhaadha. Yaaddi kan isin nutti himtan yeroos deebitan jechuudha. Amma amantaa kana dhabdaniittu mootummaa kanarraa? Karaa nagaa gaafa dura abdannee galle sun ammallee.